Ashama kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo haa ta'u kallattii gola mana isin jirtanitti bakkuma hundumaatti gargaarsi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa har'a mudannoo ajaa'ibaa tokko keessummaa ajaa'ibaa waliin isiniif qabadhee dhufeera. Warri maamila koo taatanii jirtan na jajjabeessaa fi na deeggaraa har'a nageessan. Hedduu galatoomaa hedduun isin jaalladha jechaa ammallee akkuma amala keessanii like share comment gochuu hin dagatinaan isiniin jedha obboleeyyan kooyi. Warri haaraa dhuftan kottaa maatii kiyya ta'a like godhaa share godhaa subscribe godhaan isiniin jedha. Obboleettiin keenya kuni namni jiruu fi jireenya isaa keessatti mudannoo qaba waan isa mudatu qaba sadarkaa ijoollummaa isaatii eegalee haga sadarkaa addunyaa kanarra jiraatutti. Mudannoo qaba waan ta'eef obboleettiin keenyas mudannoo ajaa'ibaa mudannoo laphee nama cabsu wayii tokko nuuf qabattee dhufteetti walumaan haa caqasnuun isiniin jedha. San immoo gurra nuuf ergisaa nu caqasaa kabajaan gara isheetti isin dabarseen jira. Galatoomii Kaayyoo ashamaa harka fuun akkam jirtu daawwattoonni fi hordoftoonni Kaayyoo jettu. Fayyaa fi nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha mudannoo koo akkan isiniif ibsu naaf bartee jirti galatoomii. Mudannoo biyya hambaa erga dhuftee maaltu si mudate mudannoo nama gaddisiisu kan jedhu hundi keessanuu ni beektu mudannoo akkamii nama mudatu namni mudannoo qaba jedhee hin qabne jira jedhee hin yaadu lafa kanarratti keessumaa immoo biyya keessatti illee haa ta'u biyya ormaa keessatti kan nama mudatu baay'ee namatti ulfaata maaliif kan jirtan biyya ormaa keessa wanti hin taane yeroo irratti dalagamu baay'ee ulfaata. Anis akkuma nama tokko egaa osuma hojjechaa jiru gola namaa ni beektu na ergitee isheen hojjechuustu sun jechuudha. Mana intala ishee akkan deeme qulqulleessuuf jechuudha. Isaan booda naannoo isaa 3 walakkaa akkasitti manaa ba'e ganama jechuudha kan keenyaatti. Aqee mana ishee qulqulleessee maal jedhee wantoota miicamuu qabullee fidee dhufee gara manaatti yommuu gad deebi'u manni ishee 5ffaarra jira kan intala ishee jechuudha. Yeroon gana manaa dhufu liiftiin irratti dhaabbati maabiraatiin badee jechuudha. Gaafa liiftiin irratti dhaabbatuuti na rukutee na dhiyyee namni na waatu hin jiru namni na dhagahu hin jiru akkuma jalqabeen irratti dhaabbate. Isaan booda maarree furmaan nani qabu keessa taa'u qofa. Nan taa'ee nan eegee namni dhufee na barbaadu hin jiru. Mee ilaala biyya ormaa keessatti jechuun isin yommuu biyyatti manaallee baatanii qoraan dhaxxanii sa'aatii isin dur galtan sanirraa adda yommuu isin galtan maatiin keessan isin barbaada. Namni isin gaggaafata maaliif turte jedha. Bakka tikseen jirtutti illee namni wal gaafataa jechuudha. Innaa isaan booda numan taa'ee naannoo sa'a 3 walakkaa akkana lachi keessa taa'ee isaan booda ibsaan dhufee yaada garuu liiftiin sinirratti dhaabbatee bakka tokko sa'aatii 3 dhaabbachuu jechuun baay'ee ulfaata liiftii keessa jechuudha. Isaan booda baqqamaa gochuu hin danda'u nan taa'ee sa'aatii meeqatti dhufanii naannoo sa'a 8tti natti fakkaata. Isaan sa'aatii 11:20 moo akkanatti dhufanii yeroo na ilaalan achi keessa hin jira. Isaan booda deemee barbaade nama banu jechuudha. Mucaadhaaf bilbilamee maal jedhee gaaf kaanitti dhufanii makaanikni dhufee banee jechuudha eleveetara sana yookiin immoo liiftii sana baneetu keessaa na baasee isiniin jira. Yeroo achi keessa taa'utti egaa namni akkuma yommuu biyyaa baanu shamarreen tokko yommuu kutattee biyya isheetii baatu du'aaf jireenya ishee wal qixa filattee baati. Yoon jiraadhee jireenya gaarii jiraachuuf yoon du'es immoo du'ee obbaafachuudha. Beektumtiiree du'ee obbaafachuudha. Jireenyi kun erga isiniif hin mijanne waan hin mijanne tokko argitaniitudha kan biyyaa hin baane malee haalli mijataan otoo jiraate namni kamiyyuu biyya isaatii hin ba'u namni kamiyyuu maatii isaarraa adda ba'uu hin fedhu. Haala mijataa barbaacha jecha nun immoo gufuu hedduu dabarra gufuu hedduun nu rukuta. Haa ta'uyyuu malee yeroo sanatti kaan achi keessa taa'ee maala yaade Kaayyoo maallaqa xiqqoon qaban ture. Yeroo sanatti maallaqa kan kee gara biyyaatti ni ergituuf akkatti qabattaa jechuudha. Innaa maallaqa sana naannoo maallaqaa doolaara 1,800 akka sana kootti qabadheen ture. Maallaqa sanaaf hin gadde. Already ani du'uu kooti nan du'a maatii kootiif hin taane maallaqni kun obbolaa kootiif hin taane maallaqni kun
nama dhabillettiin hin gargaarre abbaa koof sangaattiin hin binne gatii madaabaraa hin kaffallee gatii kalollee hin kaffallee fi obbolaa kootittiin barullee hin binne yuunifoormiilleetiin hin hodhisiisnee fi maaliif nan gala jedhee walitti qabadhe waan hin jiruuf jechuudha du'a koo miti ani yoon du'a homaa miti filadheera waan hin ta'eef kanan filadhe keessaa tokko na dhaqqabaa jira jedhee of amansiiseedha. Achi keessa agan taa'etti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee maallaqa kana niitiin kun hin ergitii maatii kooti jedheen deebi'ee of gaafadhe. Maallaqa sanatu na gaddisiise achi keessa taa'ee yookiin nan baha yookiin hin bahu. Eleveetara akkuma isin beektanii biyya keenyatti namni itti fayyadamu hin jiru. Odeeffannoo yeroo dhageessan immoo tokko tokko nama ajjeesa fa'ii maal nama ukkaamsa fa'ii akkas kan jedhamullee ni jira beektanii. Kanaaf jecha bakka ani du'uma kooti jedhee garaa kutadheen ture. Haa ta'u galata waaqayyo haa ta'u achi keessaallee bahee dhiphina sana hunda keessaa bahee aga guyyaa sadiitti jechuudha arganachii baheen booda aga guyyaa sadiitti illee nan boo'e maan narraan cinne jechuudha. Maaliif tokkoffaa bilbila hin qabu ture lammaffaa nama faana haasa'ullee hin qabu ture yeroo sanatti osoo nama waliin haasa'u tokkositti walitti siqxee akka bilbila yeroo qabduutti riyaa qabaatte maaliif keessa maallaqa kee of harkallee namni siniin jechuu danda'a. Ani maatiin kun na jalaa nyaatu yookiin na jalaa balleessu osoo hin ta'in haal takkaa fudhee deeme akka korra yoo jiraate waan hin barbaade ittiin godhachuu nan danda'a. Dabalataan immoo doolaarrillee dabalaa deema. Kanaaf jecha kan harka korra kaa'e jechuudha. Inna sana keessa darbee waan hundayyuu darbee isaan booda nan galee nan bu'ee maamiti naan jedhan maamiti kun koo kan jiru annaa bata yeroo tokkotti hin beektuuf malee maabiraatii biyya kana akka biyya keessanii miti nunne dabareedhaan itti fayyadamna maabiraatiitti naan jedhan ishee nan taa'e lammataallee akkasuma irratti dhaabbatee jechuudha. Guyyaa lammaffaa jechuudha. Ji'a sadii moo ji'a afuriin boodallee akkasuma irratti dhaabbatee waggaa tokkoon booda nan gala jedheen murteesse. Galuun qaba jedhee erga murteessee ittaan dubbadhee maallaqni sun ammallee achuma jira. Gowwummaa koo jechuudha. Maallaqa sana ergee osoo biyya nan galan jedhaniira ta'ee wanta isheen irratti qabdu tokkollee hin jiru jechuudha. Ani garuu maallaqa sana akkuma isin of amantan namni sunis amanamaa isinitti fakkaata yeroo tokko jechuudha. Maaliif dadhabbina keessan hin arga akkamitti akkasiin dhamaatan hin arga dafqa keessan hin arga waan ta'eef namni dafqa keessan yeroo namni akkatti qabatu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqaa situ dadhabeetti fide hin beektaa dadhabbina kee amma makkaatti dhamaatee situ beeka waan ta'eef jechuudha. Isaan booda nan galaan jedheeni taa'uu hin danda'u allama eleveetarin irratti dhaabbatee jira. Kana biraan immoo fooqii tokkoffaarraa ka'ee amma shanaffaatti deemee hojjechuun eleveetaraan alaa sobadhaan jedheen na maatiin koo dhukkubsataniiru maatii koo gaafachuun deebi'ee tan dhufan jedheeniini deebitee dhufte argate naan jette 800 siif hin kennaati kumni tokko asaa taa'u gaafa dhuftu yommuu dhufee si fuudhu eerpoortiidha maallaqa kees tiraanspoortii kees argatta sii kenne ati yeroo sana biyyatti ni ergatta maallaqa kee ani immoo kontiraata kan waggaa 2 waan ta'eef amma si gadhiisuu hin danda'u naan jette akkamittiin jedheeniini bakka. Isaan booda wallollee baay'ee natti gadditellee ture anis baay'ee isheetti gaddeen ture maaliif waa hedduutu jira yeroo biyya namaa jiraattan jechuudha. Inna isaan booda taa'uun jedheeniini hojiituma hojjedhu hojii koo hin dhiisne nan hojjedha ture. Isaan booda warra biiroo nama lama natti waamte isaanis narratti murteessan. Yoo kan deemtu ta'e maallaqni kee gimmaashna sitta. Sababni isaas isheen kaffalteetu si fiddee gaafa si fiddee biiroof kaffaltee si fiddee kan waggaa 2 kaffaltee si fiddee akkamitti kan waggaa 2 kaffaltee na fiddeen jedheen kan waggaadhaan haaromsamuu qaba yommuu waggaatti ani ishee wajjin mallattoo waliif kenninu yeroo nan ishee mallatteessu isheen haaromsiisti malee akkamitti waggaa 2 al tokko na mallatteessiste tureeyyuuti jedhee gaafadhe seeruma biyya keenyaatti naan jedhanii isaan boodanumaan taa'ee furmaatan qabu waan ta'eef jechuudha mindanaa dabaltee tarii mindaa ta'uu danda'a jedhanii yaadannatti fakkaata. Akka carraa ta'ee immoo ijoolleen ishee warri dubaraa lamaan biyya ormaa deemanii isheenis bakka amma akka duraa sana osoo hin taane erga isaan manaa ba'anii natti siquu jalqabde akkamittiin na dhiistee deemta ijoolleen koo lamaan iyyuu narraa deemaniiru ani kophaa koo hin jira hin agartamitii jettee na sossobde maal jettee guyyaan akkuma dhumuuf jechaanis guyyaa osuman lakkaa'uuti waggaa 2 koo xumuradhe akka carraa ta'e har'a kun kaayyoo wajjin illee wal argeesanii jira obsi dhugaasni dhugaa dubbachuuf jecha obsi namni obsa qabu namni waa tokko damdamatu yoo rabbi fayyaa kenneef waa hedduu arguu danda'a ifa gaarii illee arguu danda'a.
maaliif biyya ormaa keessa teessanii foon keessan wajjiniin akkanatti wal bira dhiiga keessan wajjiniin akkanatti wal bira teessanii haasa'uun koo carraa guddaadha. Maaliif yommuu karaarra deemnullee nama Itoophiyaa yommuu taanu yommuu karaarra deemnullee harkaan iyyuu nagaa wal gaafachuun dhorkaadha ni beektu miti. Ijaanillee jaguunnee waliin ilaallu dhorkaadha. Maal akka dubbannu maal akka jennu nu ilaalu waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun immoo maayinni firiidamii hin qabnu eessatti illee taanaan jechuudha. Kanaaf jecha mudannoo koollee akkasiniif ibsu kan na taasiste kaayyoodha. Kaayyoo galatoomi sin jedha. Hayyee atis galatoomii mudannoon kuni mudannoo baay'ee tokko laphee nama cabsudha. Maaliif mucattiin kuni yeroo mudannoon sa'aatii 4 guutuu liftii keessa taa'u jechuun isunumti mataa keessa yaada jireenya biyya ormaa isuma beektunidha. Yeroo birraa isuma beektanii yeroo kiramtii isuma beektanii yeroon sun yeroo ho'aatii baay'ee tokko bulluqaa sa'aatii 4 mukayyifa malee liftii keessa taa'uu dhiisaati. Ani akka kiyyatti daqiiqaa 4 baay'ee tokko natti ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e baay'ee tokko mudannoo laphee nama cabsudha. Mucattiin kun immoo jechuudha yeroo liftii keessa teessu sanatti waa'ee ofiishiitii duutee baduu gonkumayyuu hin yaadne maal yaadaa turte maallaqa koo kana odoon maatii kootii ergeera ta'e odoon obbolaa kootii ergeera ta'e odoon ittiin fira kiyya gargaareera ta'e ofii kiyyaa kanan du'u. Maatiin kiyya anarlee dhabanii akkamiin maallaqa kiyya dhabu jettee kana cinqamaa turte jechuudha liftii keessatti gaafa yaada ishiirraa hubadhu. Ani gaafani ijoolleewwan obbolaawwan kiyya hedduun keessa warri miidiyaa kana caqastanii ijoolluma biyya hambaa keessa jiraattanii warruma obbolaa hambaa keessa ifatamtanidha. Ani maaliif akka laphiin keenya kuni tiruun keenya kun lallaafaa timaatimii ta'e anaaf hin galu. Maaliif ofirra dabarree gizee duutillee lubbuu keenya irratti murtaa'ee dhufu waa'ee tuma maatii keenyaatu nutti mul'ata malee waa'een keenya gonkumayyuu nu fuuldura hin jiru. Mucattiin kun yaa waaqayyo achi keessa na baasi jetteen kadhattu yeroo sanatti maal inni kadhannaan ishee maallaqa kiyya odoo maatii kiyyaa erge ta'e laalaamee gara laafummaa nuuf kenne jechuudha. Hunduma fireewwan ijoollee Itoophiyaa keessaa gara biyya hambaatti imalanii hundi isaanii onneen isaanii timaatimiidha. Baay'ee gara laafotadha. Baay'ee ofii isaaniitti baqanii shaamaa ta'aniituyyuu maatiidhaaf gadduu jechuudha. Lammaffaa immoo ani akkuma obboleettii kootiifis ta'e ammas kan isheen deemtu gara imala mana hambaati gola haadha ormaati. Ani waan ani isiniif dhaamu yoo jiraate maallaqa keessan 0.5 birrii tokko miti diraama 1,800 miti jechuudha. 0.5 ji'a tokkoon olitti madaamii keessan biraan kaa'ina. Maaliif nuti namadha waan taaneef waan nu qunnamu hin beeknu hin rafna malee ka'uu keenya hin beeknu hin baana malee galuu keenya hin beeknu wanta nu qunnamu sila hin beekneef maallaqa keenya ishee dalagnu ji'aan argannu sana yoo akkaawuntii qabaanne akkaawuntii keenya irratti darbatachuu yoo maatii keenya gargaara yoo ta'e immoo isuma karoorfannee biyyaa baane silayyuu ni beekna tokkoon keenya eelaa fi madaa keenya onii fi rabbi san uume duwwaatu beekaa jechuudha. Kanaaf sa'aatii sanatti yeroo namoonni keenya guyyaan isaa ga'u gara maatii keenyaa yookaan gara karoora keenyaa yookaan immoo jiraachuma biyya ormaa keessatti obbolaawwan hafuuraa jiru. Biyya ormaa keessatti kan haadhas haadhos obboleessas namaaf caalanii jechuudha. Jara waliin gurmaanii ji'aan maallaqa ofii kuufachuu taraa wal gargaaruu inni kun yoo jiraate jalatti dabalamu. Inni kun hin jiru yoo ta'e immoo maallaqa ofii akkaawuntii ofii irratti kuufachuu ji'aan jechuudha. Maaliif yoo jettanii mucattiin kun jechuudha waaqayyiyyuu oolchaadha danda'aadha tikseedha baasee bakkeetti nama hingatu hin nama gargaaraa keessa namaati ilaalaa. Onnee namaatu madaala waan ta'eef mucattii kana hin salphisneyyuu malee jechuudha. Otoo wanti hamaa tokko dhufeera ta'e wayi maallaqa ishiitti nafne galaa tokkollee hin qabdu wayi immoo ofii ishiitiif ofiif hin nafne waan ta'eef isinillee isheerraa barattanii maallaqa keessan madaamii keessan harka hin kaa'ina gonkumayyuu jechuudha. Isaan yeroo jiini ga'u akka nuti maallaqa keenya hin gaafanne waan isaan hin fidiin hin jiru jechuudha. Halkaniif guyyaatu walii wallaalu. Gaafa nuti maallaqa gaafannu maal ta'u maraatu ta'u jechuudha. Odoo isaaniif danda'amee nuti firii isaaniif dalagnee odoo isaaniif danda'amee dhugaadha halkanii guyyaa odoo nyaatiin dalagnee jaalatu. Biyaansi itoo waayifaa dhiisnee itoo silkiin qabatiin yeroo hundumaa zammanne sa'aatii 24 hojii isaanii hojjenne duwwaadha kan isaan filata waan ta'eef nuti immoo yeroo kana isa siqareetu nama rodee jedha Oromoon gaafa mammaakuu.
isa si qareetu nama warra jedhanii isinis gaafa jiini keessan ga'u maallaqa keessan gaafadha. Sababiin isaa dadhabdanii beeloftanii eeltanii otoo rafuun siniif malu osoo taa'uun siniif malu osoo nyaachuun siniif malu kana hunduma isaa irra dibdanii dabartanii dalagdanii argatta waan ta'eef maallaqa keessan sa'aatii tokkoof guyyaa keessan irra dabarsitanii madaamee san harkan kaa'ina. Maaliif halagaa sila ta'aniif baadaa sila ta'aniif mucattiin kun yeroo hunduma liftiidhaan kan isheen dalagaa turte waggaa 2 guutuu jechuudha. Fooqiin isaanii darajaa 5 qaba. 5 kana kan isheen buutee baatu liftiidhaan. Maabiraatiin Beerut keessa immoo yeroo hunduma maal ture sa'aatii 2-3 badee dhufa. Sa'aatii 2-3 badeetu dhufa. Yeroo maabiraatiin bade sanatti achi keessatti murtoon keessan dhaabachuudha jechuudha. Sa'aatii sana baay'ee ho'aa waan ta'eef affaramnee iyyuu du'uu hin dandeenya. Dhugaadha yoo Waaqayyo nama eege malee jechuudha. Ofii keenyaatti of eegnee jiraachuu hin dandeenyu golaambaa keessatti. Kanaaf iyyuu mucattiin kun naaf hin mijanne angara biyya kiyyaa maatii kiyyaa galuun fedha yeroo isheen jettu maallaqa kee as kaa'iiti galii deebi'i gaafa jettu odoo maallaqni ishee harkan jiru ta'e odoo maallaqa ishee harkan kaatu ta'e mucattiin kun maallaqa ishee biyyatti fe'atti ta'e waan tokko waan marsii gala deebistu tokko iyyuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf iyyuu mucattii kanarraa waa hedduutu barachuu dandeenya. Isinillee isheerraa waa baradhaan isiniin jedha. Mudannoo baay'ee tokko onnee nama cabsudha dhugaadha. Ani wanti na gaddisiise isa isheen lubbuu isheetti murteessite ganaa maallaqa isheetiif ayi otoo maatii kootii godheera ta'e ayi otoo akkasiin godheera ta'e jettee laali dukkana keessa taa'ee namni jechuudha. Dukkana callama isa lubbuun darbuuf ka'u keessa taa'ee maatii isaatiif yaada waan ta'eef onnee akkasiitti qabnaa. Jabaadhaa bakkuma jirtanitti ammayyuu hunduma keenya iyyuu jechuudha warra onnee akkasii qabu maaliif maal seetanii keessa keenya kan beeku Waaqayyo duwwaadha. Dadhabbii keenyas kan beeku Waaqayyo duwwaadha. Yeroo kana wanta baay'eetu jira. Maaliif gaafa miidiyaa irratti nama argan kana waanuma nuti tolee akka barbaanne rafnee akka barbaanne kaanee bashannannee jiraannu namatti fakkaachuu danda'a. Nuti garuu maaliif of dhoksaa keessa keenya kan beeku isa duwwaa. Maaliif isa duwwaa manaa qabannee baane waan ta'eef inni nama hin qaanessu namallee yaasisu galmaan kan nama ga'u kan nama milkeessus isuma duwwaadha waan ta'eef har'allee borullee jechuudha. Lafa deemtanitti Kiristoos duwwaatti of kenna. Abdiin namaa isa duwwaadha. Gargaaraan illee tikseen illee danda'an illee kan hin jijjiiramne kan baasee bakkeetti nama hin ganne halkanis guyyaas ifaa ta'ee kan nama eegu jechuudha. Isa duwwaadha. Kanuma mudannoo sanaan jechuudha. Walaloo wayii barreessitee turte. Mudannoo sanarraa kan ka'e jechuudha. Walaloo onnee nama cabsu wayii tokko barreessitee turte. Walumaan mudannoo ishee caqasnaa dhaggeeffadhaa. Yoo isinitti tolee laayik gochuu sheer gochuu hin dhiisinaa. Akkasuma warri haaraa dhuftan sabiskiraayib godhaa. Maatii nuuf ta'a walaa jajjabeessinuu harka walaa qabannuun isiniin jedha. Gara walaloo isheettan isin dabarsaa. Maal seetanii namni jechuudha gaafa waan tokko nama mudatu ana akka kiyyatti jechuudha. Yoo waan mudate yeroo sana boo'een dabarfadha. Yeroo mana mudate sanatti daqiiqaa 5 of keessan teechisu waan mudateera yoo ta'e aareeras gammadeeras yoo ta'e hin danda'u tokkumaan. Yoo naares boo'uun dhiisu yoo gammades boo'uun dhiisu. Gaafa gammadu oolmaa Waaqayyootu na boocisa. Isinii galee gaafa waan tokko milkaa'u galata Waaqayyootu na boocisa. Galata isaaf malutu na boocisa. Yaani namni gammachuutti hin bo'u miti. Garuu ani gaafa waa gammadu akkana gaafa namni du'etti hin bo'a. Gaafa waan tokko gaddu immoo gaafa waan tokko dhiphadhu immoo maalinni akka yooman keessa darba laata. Yooman milkaa'ee laata jedheen bo'a. Gaafa milkaa'ee yoon obsa qabaadhe lakkaa Waaqayyo hin na gargaaraa. Yoon obsa qabaadhe lakkaa nama milkaa'ee galma ga'uu hin danda'a jedha. Yeroo kana oniin maaltu nu barbaachisa? Anaa fi fakkaattii kubara taatan hunduma keessaniyyuu obsi nu barbaachisaa jechuudha. Yoo obsine wanti kamiyyuu hin darba wanti hin dabarre addunyaa kanarra gonkumayyuu hin jiru dhugaadha. Wanti hunduu hin darba yeroo eeggata malee obsa barbaada malee wanti hin dabarre tokkoyyuu hin jiru. Annaa kanaafiyyuu jajjabaadhaa walumaan gara walaloo isheetti isin dabarsee jira. Dhugaadha walalichis baay'ee tokko laphee nama cabsaa. Maaliif namni kamiyyuu gaafa manaa bahu kaayyootu qabaa karooratu qabaa
yeroo manaa ba'u immoo yaa waaqayyoo du'as yoo ta'e akka eeyyama kee jireenyas yoo ta'e akka eeyyama kee handuuba deebi'ee ilaalu wanti hunduu si harka jira waan ta'eef akka feete na godhe jedhee uumaa isaatti akka amantii isaati jechuudha. Dhagaattaa sagaduu, mukattaa sagaduu, waaqattaa sagaduu amantii qabuun jechuudha. Namni kamiyyuu isaaf ta'e taanaan kan isaaf dhagayetti bo'aa ta'etu manaa ba'a waan ta'eef gaafa waan tokko milkaa'uu fi qormaan itti baay'atu namni waa barreessaa deema waan ta'eef isheenis walaloo tokko nu barreessitee jirti. Walumaan gara walaloo isheetti. Galatooma. Mata dureen isaa yaa sabbata koo jedha. Yaa sabbata koo sabbatan dhoksaan si hidhadhee of fuuldura silaalee of duubas mil'adhee omaan of biraa dhabee waggaa 27 deemee dippiloomaaf digirii baadhee ergan kophee bitachuu dadhabee silaa jireenyis du'a taate duutis jireenya yoo harka rabbiin taate duutis jireenya yoo harka rabbiin taate jedheen biyyaa bahee imimmaan koo galaa godhadhee uumaa koo rabbiin kadhadhee shaamarree biyya arabaa ishee maraatuu sana maqaa naa baasanii ayyaa maqaa egaa maal godhan maqaa jireenyatu egaa maal godhan egaa yaa jaranaa meenuu laalaa dubbii kanaa egaa yaa jaranaa meenuuf laalaa dubbii kanaa. Ayyaa maqaa maal godhan maqaa jireenyatu ibiddaan nama qaqaa carraatu ibiddaan nama qaqaa gaafiin na afarsaa gaafiin na bubbisaa gaafiin na eebbisaa gaafiin na abaaraa gaafiin na akaa gaafiin na affeelaa. Ayyaa maqaa maal godhan maqaa carraatu ibiddaan nama qaqaa yaa sabbata koo sabbatan dhoksaan si hidhadhee jabaadhuu na jabeessimee of fuulduras laalee of duubas mil'adhee omaan of biraa dhabee. Galatooma. Hedduu galatoomii baay'ee si galateeffannaa barumsa hedduu tokko sirraa arganna jedhee yaada jajjabinaa koomentii jalatti sanduuqa koomentii keessatti yoo dogoggora qabaanne nu of galchaa jechaa nu jajjabeessaa nu waliin turaa gara fuulduraatti waa hedduu waliin barachuutti dandeenya. Koottaa maamila keenya ta'an isin jedha baay'ee galatooma.